Gaafiin maama keenya dhage. Gaafiin ati abbaa keetiitu intala amata 18 takka fuudhe. Ati amata kudha saddeeti malee ati kabiraa taasisu hin jirtu. Haa 19 godhiif. 25 shani gooti godhi 30 gooti godhi. Wayi. Bangi jedhala amata kudha saddeeti irraa maal godha anafaadha malee. Wayi. Dubra muuzina haa. Deebiteeti atiisi intala takka tasaduu guddoodha taama 39 takka fuute. Ummaa isiidha. Si bar bu'aate afaan Oromoo kana haasa'uun beektiin salaalala. Muhammad Bayaan lalala. Muhammad Bayaan abbaan kee intala umrii amata 22 fuudheeti. Ati haadha intala sanii ta umriin ishee amata 40 fuute baajee iga wayi. Haa geessi tokkuma. Wayi. Akkasi fuute. Atis ilma tokkorraa dhalte abbaan keetis ilma tokkorraa dhale ilmi lameen san maal walii ta'an ati ilma abbaan kee dhale saniif maal taata ilmi abbaan kee dhale ilma keetiif maal ta'a abbaan keetoo ilma keetiif maal ta'a haatinis ilma abbaa keetiitiif maal taatiif jaartiin abbaa keetii ilma haadhasii haatisii dhalteef maal taati addunuu baasa billaahi aleikum shillimaata qabda qarshii 10,000. Warra akkasitti wal fuudhee jira. Konni jira haa kitaaba miiraasaa keessa namni ilaalni beeka waa'ee faraayida. Okay, dhaabba. Inni dhagamaa miti. Akka ajaa'iba. Akka ajaa'iba si dhagaye. Fakkaata mata tanaatan si bidaa intalti adeera siin jettu hin jirtu moo hin jirtu? Ni jirti. Intala adeera siin jettu san ati fuudhuu hin taata moo hin taatu? Hin taatu. Okay, Aliyyiin maaliif fuudhere? Awoo gaafii deebisa ka Aliyyi tan fuudhe. Faatimaa moo? Faatimaan du'a adeera taafi nabiidhaa fi Aliyyiitu ilmaan adeeraniiti. Nabii fi Faatimaatitu ilmaan adeeraniiti. Akkamitti? Malee Faatimaan wayii adeera taafi Aliyyi. Aliyyi ilma Abii Xaalib. Muhammad ilma Abdallaa. Aliyyi fi Rasuullah ilmaan adeeranii ergataan dhaggeeffadhuga. Ilmaan adeeranii ergataan. Aboo dhaggeeffadhuga. Ilmaan adeeranii ergataan. Faatimaan mee akkuma keenyatti mee keenya fudhu. Faatimaan Aliyyi adeeran jettuuni. Hin jettuun sifi nima dhaggeeffa. Faatimaan ta binti Muhammad ibnu Abdallah ibnu Abdul Muttalib. علي كابن أبي طالب ابن عبد المطلب محمد ابن عبد الله لا عبد الله عبد المطلب أبي طالب عبد المطلب عبد الله في عبد المطلب في تو أبو لي نبالي مالي إرجع ربي في نبيين أبو لي ما درنيتي مالي فاطمة على فادين جتون كوجا سما ما كني ما تاتي. مي كمان جت مي غابي تندي تدي بيشي غابي تيري تدي أبانغن كي إنت العمري أمتى كل سديت فود. أتي هذا إنت الأبانغن كي عمري أمتى كل سديت سان فود. هذا إنت ساني. لكن بدو عن نين بسابي. أبانغن كي إنت العمري أمتى كل سديت تنا فودتي. أتي هذا إنت لقرتة. Haadha intalaa ijaartee abbaa keetii dhaltee tana fuute. Akkas. Ebar akkasi? Yes. Shari'aan ni ayyamte ijaartii saddaa. Jarri adadaa fi habboo. Ijaartii saddaa abbaa keetii kana fuudhuu kana ni ayyamte shari'aan. Soddaan abbaa keetii yoo soddaa keetii Maamad. Soddaan keetii soddaa keetii soddaan abbaa keetii soddaa abbaa keetiiti. Aboo abbaan kiyya abbaan na dhaleemi. Abbaan kiyya ijaartee lammaffaatti lammeeffate ate. Egaa. Ya Allah. Okay, hayyee. Ani maalaan godhaan dubare ayyu guddoon narra guddoo tana gaddeebeef. Intala mata furtamii intala dhalaa fi dhiira jidduu umriin hin jirtu kamaa bu'e maal taate? Mamma bayanni fuutaa miti yoo fuutee atis ilmoo dhaltee abbaan keettis ilmoo dhale ijoolleen lamaan san maal walii taatii jechaa jiran. Ijoolleen lamaan maal walii taate?
Abba qoy. Ijoolleen lamaan tam. Ah, rakkoo. Enerjii Ijoolleen ani jaartii abba jaartii abbaa Okay, kiyyarraa Mama dhalee Bayan. sanarraa fi abbaan kiyya ishii tanarraa dhale maal walii taatii dhaaban. Mama Bayan. Kabbaan kee dhale siif obboleettii taati. Akkasimi taati immoo dhaltee. Taati dhaltu intala obboleettii si taatu santu adaadaa taaf. Alagaa dhaboo walitti oofteen fidini. Akkamitti? Akkamitti? Ati fi abbaan kee waliin fooni moo akkamii alagaa taatu? Alagaa. No, ati abbaa keetirraa dhufte moo kam? Lakkii bo'aan miyyoodhaan jaran baanani malee abbaa kiyyaran jennani. Bartaara qomee mu jirraati. Dhaala anaa bakka tana galchaaf baakko. Fakkeenyaaf amma intala abbaan kee fuudhe santu Abbaa kiyya godhi inni san didaa jira abbaa kiyya godhi. haya intala abbaan kee fuudheetu ilmoo takka abbaa keetiif dhala. Akkas hojii obboleettii tiyya jechuudha. Haati intala sanii taammoo ati fuute ilmoo takka dhalti. Abba anaaf. Ilmaan lamaan san maal waliif tahanii? Yes. Amma abbaan kiyya naa dhale sanii intala tiyyaaf adaadaa taati. Taati sii dhalte immoo intala tiyyaaf akkoo taati. No, haboo taati. Ilmaan duburiiti jechuudha. Ambar himiyaa taatan jira alaga taati. Wanni kanaa shari'aa keessa hin jirtu. Gaalamma haati intalaa taatiif jalaa qabdu baakko ilmoo saniin maal jetti? Haboodha. Ayya guddoodha. Obboleettii dhalee. Akkoo miti. Taan akkoo taatiif. Jaartiin amma silaa baakkoon qabu tuni ayya guddoo taatiif. Fara akkas jee na diddanii gisee dura akkoo fi. Akkoo fi hahoodha. Haya ilmoon isiin dhalte immoo maal ilmoo haya guddoon sii dhalte saniif taate? Obboleettii. Haboo adada. Adda akkamitti taate? No, baakoof obboleettiidha. Baakoof obboleettiin taatu? Akka abbaa dhallee miti. Abbaa kiyyaa dhalle. Egaa. Ammoo jaartiin baakoodha ayya guddoo taatiif. Waliigalatti amma akkana haa goonu qabsoo Oromoo tahan. Afaan qabdatan rabshaa. Akka Oromootti illee aan alagaadhaa jeetan fixee jiran. Akka shari'aan hin nayyamtu. walii ta'an takkaan isin himan. Waliigala waa kudha afur walii ta'an. Waliigala Afur wali ta'anii. waa kudha afur walii ta'an. Haa kudha afuran. Warraasuu deebilee gaafanata. Dhaga'i. Afur afuran inni mutakkallee. Dhaga'i. Hookoo qabadhaa barreeffadhaa. Hookoo. Ijoolleen sodaachisan. Lakki hookoo jaanii maqaan kun haaree isin hin beeytani. Haa. Rafuuf hin deemu. Ilmoo abbaan kee dhalu saniitutu jaartii teetanaatu hookoo taaf. Hayee. Hamma fattaratas ishee. Ilmoon ati dhaltu immoo Buttuu taatiif. buttuun taatuuf lakki. Maal taatiif duuba. Ilmoon ati dhaltu abbaan kee hookoo taaf inninis. Hayee. Yooyyoo huuku walitti hangiseessan jarre. Yaa juujii fi maa juujii jettee ta'u gabaabsitu fira. Yooyyoo huuku waliif ta'an shakkii takka hin godhina. Yooyyoo huuku maali? Hayee afaan chaayinaa fakkaataa. Yooyyoo huuku jechuun fira kiriiskiroosii jedhu. Mee dhiifama Hamza waan haasawtu kana waan qalbii naanaasin shari'aa keessatti ani haadha jaartii abbaa kiyyaa antaa. Taatiin beeyneetu jira Fira fakkeenyaaf. kiriskiroosi. Taatiin beeyneemti Hamza abbaa akka tana naaf hime. Eegaa wallaa wanta kan isin himata isin hin beeyne dhageeffadhaa. Amma ani fakkeenyaaf jaabiri akkasiimi. Fira Jaabir abbaan haa kiriskiroosi. ta'a.
Abdurrahman abbaa guddaa kiyya ta'a. Abdurrahman booda roobaan dhufa. Roobaan ammoo akaakoo naa ta'a. Akaakuu boodoo abbaan roobaadha. Roobaa aamboo huunaa ta'a. Oo mataan Huuboodoo ibsitan amma. huuboodoo Walaa ajaan jaalamaan naa ta'a. Huunaa ta'a. Akkasii bar. haadha jaartii soddaa kee haadha gartee Akkasii deema yoo waan kana hin beekne kana natti haasuun kuusan Hoofuu kanaan Oromaan dhagee kana. afaan Oromoo kana keessatti hoggaa gajjabeessee namni afaan Oromoo hubate akkana. Hookuu sii ta'a jechuun maa hookuu naa ta'a. Amma guyyaa takka amma baatii afur dura ijoollee wajjin galee no I think baatii amma takka dura akkoo abbaa haadha abbaa akkoo jettaan okay haadhaa hoo maal jettaan afaan Oromootti barbaadne dhabneeti nutummaan itti uummanne ta haadhaa san maal jenneen habakkoo jenneen ha abbaa immoo habakkoo Habakkoo. gara haadhaa san habakkoo jennee maqaatti baafne jechuudha. Gara abbaa immoo akkoo jennee maqaatti baafne. Akkoon numa jiraami? Habakkoo maan godhirree ta'a karaa abbaatis. No, because akkoo dharee isin. Karaa abbaa akkoodha san duraanuu ni jira. Karaa haadhaatu hin jirre karaa haadhaa san haa akka haa boo koo akka jechuun habakkoo jennee itti baafne jechuudha. Egaa haboo akkoo. Habakkoo gabaabsiteetuma habakkoo jettaan. Akkamii haboo taatiif ree? Karaa haadhaatiin dhufte ree. Okay. Itti uummanne haatu amma hokkoo jetteetu mana mangoone. Kariin Uummanni abboottu. bar waan lafa jiru war jara keenya. Hokkoo moo. Lakki fakkeenyan siin jee lalbaakkoon amma Hamzaadhaan jee abbaan kiyya Jaabiri Jaabir abbaan isaa Abdurrahmaan miti Abdurrahmaan anaaf abbaa guddaadha. Abbaan Abdurrahmaan roobaan maal naa ta'a? Akaakayyoo. Akaakoo naa ta'a akaakayyoo miti. Abbaa roobaatu aambootu akaakayyoo naa ta'a. Akaakayyoo booda huudha. Huu. Yaa akkasidha. Afaan Oromooti huu. Okay, ayee gama dhalaa ofiree ayee karaa dhalaatiin akkoo maal sii ta'a akkoo ta'e ayee Ayyoo guddoo si galee Akkorra. Akkoo akka koyyee. akkoo achi booda akkoo dhufa. No, akkoo jee. Laal ayyoo guddoo jira dura. Ayyoo guddoon diga akkoodha. Akkoon jaamtu. fi akkoon takkumaa bara. Akkumaar. Ayyoo guddoo jechuun ayyoo teeti jechuudha. Egaa akkoo jechuun maal jechuudha duba? Akkoo jechuun ayyoo guddoo teeti jechuudha. No. Yoon beene firraadhiis. Akkoon takkuma. Yoon beene firraadhiis. Guyyaa keessa nu fidda kan. Aboo ani hin finne. Ayyoo guddoo jechuun Akkoo jechuun akkasuma hamza. Akkoo laal ayyoo Ammalaa dhaggeeffadhu obboleettiin titi jalaan ijoollee dhalaaltee qabdi. Ijoolleen obboleettii xiyyaa sun haadha xiyyaan akkoodha jettiin. Dogoggorare ayyoo guddoo jaan malee akkoon jaan. Akkamitti ayyoo guddoo kan nuti itti beeknu jaartii jaartii obboleessa abbaa kiyyaa guddaati. Ayyoo guddoon. Awwa mee amma jechuu kun akkam jechuu jaartii obboleessa abbaa kiyyaa. Jaartii abbaa kiyyaa guddaa jaartii abbaa Jaartii obboleessa kiyyaa abbaa kiyyaa guddaa jaartii obboleessa kiyyaa akkam jechuu jechuu kun akkam jechuu. abbu guddaa abbu xiqqaa hin jettuuni. Eenyu. Jaartii obboleessa abbaa guddaa akkam jechuu. Adeera guddaa fi adeera xiqqaa. Abbaan kee hangafa jaartii abbaa kan kee jaartii obboleessa abbaa keetii hangafaati maal jettaan? Kam jettee yaamte? Jaartii obboleessa abbaa guddaa abbaa keetiiti immoo. Abbaan kan kee obboleessa guddaa hangafa hin qabu. Jaartii adeera laal abbaa adeera keetii jee obboleessa abbaa keetii jenne siif jira. Adeerri kun kam adeera abbu guddaadha miitire. Abba guddaa miti lakkee. Laal obboleessa abbaa keetii maa idda jettu jaartii adeera keetii jeeqa. Adeerri kun kam adeera guddaa moo xiqqaa?
Ah, Hayye okay. Hayye jaartii okay. Hayye adeera jettan obboleessa abbaa keetii guddaa sani. Okay jaartii isaatiyyoo. Amma isin darure. Balesa jaarsi adeera kiyya guddaa jaarti isaa gudditti. Aboomee absimeeti jaartii adeera keetiitiin maal jettee yaamte? Yaa Ustaaz Damaa bi'a mugee jira wallahi. wallahi kanaaf kaameeraa cufatee nu rabbasu. Amma tana rafee salaata subii dabarsuu deemaa bara. Wallahi wabillahi summa wallahi ribatin jiru nan bana dalaal gana unola nyaata nyaachaa jira gana udiyadhee raba udiyee salaatee raba udiyee unola nyaata nyaanna koota. Wallahi billahi wayi. Ayyee nyaaddo. Akkas naadii bisamsa. Kaameraan naqabam jamsa jaartii obboleessa abbaa keetii guddaadhaan akkam jettee yaamta akkatti yaamtu naayim. Jaartii adeera keetii jedhe. Jaartii adeera kiyyaa jettee yaamta. Maal amma namni si hubanne an si hubadhe takkaffaa amma karaa lafa keenyaatti maal jaaniin beeyta hararri yoo akkas jaaniin hin beeku obboleessa abbaa kiyyaa guddaa aabba jeetii yaaman. Hayyaa jaartii abbaa keetii guddaati yoo. Akka kabajaati. Amma yoo abbaa Abdalla ta'e abbaa Abdalla jeetii yaama. Abbaa Abdallaa. Abba. Hamza mee an qoqqoqoy anamma Amadoo Tukkee abbaa kiyyaaf obboleessi isaa hangafni Amadoo Tukkeeti. An Amadoo Tukkee kanaan akkam jeetii yaama obboleessi abbaa kiyyaa guddaa hangafa kanaan. Abbaa umeettaan. Abbaa akka kabajaa nu barsiisanitti simu jira akka shari'aatti miti. Abbaa. Hayyaa abbaatu yookaan abba guddaa. Qoqqoqoy laala fakkeenya akkuma kabajaa. Amma fakkeenya akka jaartii isaa sanaaniyyoo isaan abbaa jeenu. Ayyaa hin jaalisinis. Okay hayyee amma ayyaan tuni obboleeyyan abbaa keetii kirmatti gadhifanii xiqqoomoo iddoo jeeteettee yaamtu. Akkana silaasi bira jiraadhee buucaa mata si gaddi. Akka xiqqoo guddoo maaliif beeka? Hamza obboleeyyan abbaa keetii gaafidha Hamza baraga gaafidha obboleeyyan abbaa keetii kun lachiitu walitti aananii miti. Abbaan kan kee kun amma abba guddaadha kun amma hayyee jaartii abbaa keetii obboleessa abbaa keetii tattanaanoo ayyaa godhattu ayyeen tun xiqqoo irraa gadiisa deemoo irraa oliiti. Jechuun tokko maa. Ustaaz Hamza. Ustaaz Hamza dhaggeeffadha. Abbaa ganjo abba guddaa kami obboleessa abbaa yeroo guddaa hangafaa sani. Ayyoo guddoon jaartii abboo kiyya guddaati. Guddoodha waan ta'eef. Hayya ayyoo xiqqoo naanyu abbaa kiyyatti aanu. Akkasitti itti aanu xiqqoo amma xiqqoo. Akkasin deemna gaanuti. Akkoon Eessa Falastiinitti? Falastiinitti sa'a akkas jaali. Wallahi harar gumatanaa bakka hunda hin jira dhaqaa ilaala. Wey Maamma baay'ee nuti harargeedha ala jirra. Ati harargeen naannoo tami. Ana harargee bakka hunda waan jira. Harargee keessaa naannoo. Okay harargee. Harargee keessa naannoo harargee keessa bakka hunda hin jira. Harargee lixaa. Harargee lixaa keessatti hin dhaladhee guddadhe. Okay harargee baatittis hin jira gaa abbaa guddaa. Harargee baatis keessaan jiraachuu jira hin jira. Ammaan tana dhagee san dhiisi sana keessaa bee ammaan tana gaafii biraa ta dhiyoo tana dheessitee nu biraa kuttu takkaan qaba. Amma akka ayyoo guddoon jijjiirtu walii galame. Walii galee san dhiisi bee keessa. Okay hayyaa dhaggeeffadhaa jaartiin ijoolleen obboleettii tiyyaa haadha tiyyaa maal jettee yaamte. Tunis mushkila. Hamza. Yoo. Ijoolleen obboleettii tiyyata wajjin dhalannee haadha tiyya akkam jettee yaamte. Ayyoo guddoo ittee yaamte. Ayyoo guddoo ittee yaamte. Maal gooti eenyuuf ayyoo guddoo taate? Akkoo jettee yaamti. Akkoo Ayyee fixee maan biyaan gaafiidhaan qaba sirraa hin qaba ta dhiyoo tana nu dheessite takkaan qaba.
Ankoo jettee yaamta. Dafi osoo hin baane dhaqqabadhee sana deema. Sun amantiif yaa. Akkuma maqaa namaatti beektan tun biratti. Har'a wallaahi maqaa mana kana dhufe. Dhiifama Abul Qaasim. Yaa shir. Ankoo jettee yaamti. Eenyutu ankoo jee katabe? Nama tokkoo katame. Akkasii. Hamza. Hamza dhagee maama beeyan akkana shirre gaafiidhaan gaafachuu deema. Bushaa dhaggeeffadhu. Hayyee. Marhaba. Gaafiitii akkana shirre namuutu dhaggeeffadha. Sirriitti. Hayyee. Gaafiin tiyya akkaneetti maama beeyan. Laal waan qaxii naa himi gaafiin irratti as deebisuu moqoriin. Maama beeyan namni hundi du'a dhadhamuuf teenya. Kullu nafseen daa'iqatul mawtii yaa rabbiin. Hoggaa duune. Qoy Ustaaz dhiyoota na dheeyse. Har'a mana isaa jirra. Hoggaa ruuheen nu keessaa baate ruuheen karaa samiin baati. Taan illiyiin dheetii taan sijjiin dheetii. Kunaati sana mutu irra walii galla. San booda qabrii jasada ni kaayan. San booda jasada kana qabrii eega seenee biraa deeman booda gaafii gisee gaafatamu san ruuhii ol baate sanatti gad deebi'ee gaafii gaafatama moo jasaduma qofaa gaafii gaafatama. Hayyee yoonii fi ruuhii dhaatu jasada qofaa gaafatamee azaaba qabriidhaa san kadhandhamtu jasaduma qofaatu dhandhama moo ruuhiif jasadni waliin dhandhaman. لا حول ولا قوة إلا بالله أواتين يا بريزا يا وما دي زغير سجروا هذه كم تقول وما كم تقول وانكنا حديثة تيتو كانوا قوتو تدبر أمن نبر هيا قابين دي روحي تركي نجيب الدقاء وقاي الرابات وقرن بعد وعمر الدبات حافظ وقوي مجرجريني روحي تبتيو نانجت دقيقة روحي تبتيو يتي نمني كنت ترى على مجراتا روين تدبيتي أما لما روين كيساباتي كوجا كما دعاتو كافما ترى لما دواني ربي لا يذوقون إلا موتة الأولى جاء دو ترى تكمل إن دم تنجا ترى لما دواني أما تفضل قابي دي بسرتي أيه قابين درا روين إسام باتي جي بكر روين باتي نتيمبين هاي أبو تنانين تبدين Never. Bushra fi Hamzaan dhaggeeffachuu jirtan. Hin dubbanne wallahi. Ayyee royin qaaman adda baati akkasiini. Mee maa bayaan viidiyoo bani nu dhaggeeffadhu dhiisii raawshaayin. Aboo nyaata nyaachuutu tura obsi gaba afaan hin ibsa. Samiin beeku hoggaa qabrii gale. Hoggaa qabrii seene. Jasada qofaa kaafama ruuyaa itti deebama. Ruuyaa yoo ittiin deebimni jasada irraa maal faayida jasanni? Jasanni goggoge bakki barbaadu ruuheedha. Ruuyaa yoo itti deebite qaamni sunuu laalata. Wayi qaama kiyya jedha. Wayi biddina gubee jedha. Ni haasota amma ruuheen haasawaa jirtu amma tuyi. Yoo ruuheen sakasii jiraanne haasawuu hin dandeessu. Yoo ruuheen sakasii jiraanne qaamni hin keessin laalatu. Qaasim waan jee dhageessee? Dhagee. Yee hogga kaafamu ruuheen itti deebitee kaafamti. Ayyee. Guyyaa qabrii seenetti deeffamti moo guyyaa qiyaamaatti deeffamti? Yaa bolosa kiyya ni dhageessami. Ruuheen nama rabbitti amanee hiijiga. Hoggaanii fi qabrii seenee itti deebifamti gaafii hogga gaafatamarra bukaan dhamti mitire yoo gaafii jawaaba gaarii rabbiin afaan kaa'e firaasha jannataa faa jedhee jannata seensise akkasiin gartee rafii hanga guyyaan qiyaamaa guddaan sun ga'utti hirriiba nagiyaa rafa namni hirriiba rafu eessa jira jettee akkuma nama du'eeti. Akkasiime. Egaa bar namni hoggaa rafu ruuheen isaa namni rafu akkuma nama du'eetti mi? Gaafii deebisee tumatu boree maama beera. Bar deebisee akkasii galetti akka tana qabni yaa tana. Tagemoo warra khayriin carraaqatanii yoo ta'e hoo. Ilaa yoo malqiyaamaatitti ruuheen hoggamarra boqojaan itti deebitee miti hogga gaafate dhufa ruuheen itti deebitee gaafatamaa mire yoo afaan banee iyyuu taate azaabaa seensaa jaan hinnuma azabama.
لا يوم القيامة اسمروا ين كذا يرتون ماس ما الزبما توقع أنا أجهزة ما الزبما سيدي بتاع قابين دي bar amma gaafiin ta'e deebite maa biyaan akka gaarii deebise silaaye gaafii ijoo si gaafadhe tana maa waliin dhoyta فيجون برتنا من نتة